ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ወገን ደራሽ ወገን ነውና ገኒ ከተባን ታውቃላችሁ። አሟታል በቤት ሆስፒታል የምትገኘው ዛሬ አራተኛ ቀን ነው። አባካችሁ ለቤተሰብ ታውቁ ከሚመጡ ታውቃላችሁ። እሷን ለእናቷ ጥራ ግራ ምትኖረች ደግሞ ያ በሽታ ሰው አይመርጥም፣ ቀን አይመርጥም። ታማ በንታለች ሰርጀሪ ያደረግ ነው። አባካችሁ ከጎናችሁ ጊዜ ለመላ ኢትዮጵያንና ኤርትራውያን ድምፄ አቀርባለሁ። እባካችሁ አንድ ላይ በመሆን ገኒ አናግዛት። አሪፍ ነው ነው falmattuuni ganni biraa baateettini ganni kophaa jirti wal bira jiranii ishee baasan olatti kanaaf ganni arguu dandeenyu jechaadha masaa kanatti biraa baasanii jiru nee biraa baasanii yaa falmattuu dubbadhumee turu wayira eeyyee nama biraa ganna baasanii warri achuma taa'een jira. Sini kamera sini naannes. Kakak kanan tahu itu apa? Kami ko manta kami na juga menatap enyu aisu, sanyi aisu, enyu sering sanyi ko video baru dan desa tu. Jerawat deh bahasa orang kamtin, konkulersa dewa jerat. Agak dapat. Renyi. Woye. Asa istasa ni kerja saya jui. Ni galatomai, racotis galatomi, fasiga gudan sigalate fada, wan gote undayu, gamela kasi. falmattuulee guddaa galateeffadhaa qaama namatti achi dhaabachuudhaan kan waliin waan hunda ta'aa jiru shida. Annaa wanni jiru hundiyyuu akkuma agartan xiqqoo humna keenyaa olidha. Mucoonis baay'ee dhukkubsatteetti baay'ee shaakallee ግን humna olidha amma yeroo itti gargaaramuu qabdudha. Hundi keessaniyyuu ijoolleen Oromoo, ijoolleen biyya Itoophiyaa eenyuyyuu nama ta'uudhaan mucoo kana bukkee akka dhaabattan asuma waamicha kiyya isiniif dhiyeessa akka nama tokkootti jechaadha. Kana hunda keessaniin gaafadha warra jala jirtan nama ta'uu qofaan bukkee akka dhaabattan amantii odoo laaliin saba odoo laaliin waanuma tokkoyyuu faayidaa tokko odoo laaliin garaagarummaa tokko malee akka bukkee dhaabattan guddaa galateeffadha isiniin gaafadha asumaanii. Galatooma hundi keessaniyyuu haalli isinitti jirtu baay'ee siiriyesiidha. Doktoroota illee dubbisneerraa yerootti furmaan ittiin arganne haala sireesii keessa jirti. Kana hundi keessanuu akka bartanii barbaada asumarraa. Ashii sanyiiko. Asumaan waan ishee dhukkubeef dhukkuba isheefaa waan nuti qoonuu jette anaaf otoo hin ta'in uummata kanaaf akka kiliir ta'uuf gammi atilee viidiyoo ati hojjette akkasiin isaanitti agarsiista silkii bira qabda taanaan dhukkuba dhukkubsattee maal akka jedhamtee maal akka isa barbaachisuuni sirriitti kiliir gootee achi akkaataatti gargaaramuu dandeessu irratti haasa'uu dandeenya. ዶክተር እንዳለን ታውቃለህ። ዶክተር ዋን ነው እንጂ ነገር ሁሉ ገና መላሌቲ yookaan sarjarii seenuu dandeechi operaasyoon ማለት ነው operaasyoon seenuu dandeessi je garuu guburu ganama layyaa wuxeetiin je እና ሞራ ከልሏት ነው እንጃ ፈልመቱ ታረ እንትን ተበለለዱ ሲናይ ስርት ያን እንጂ እኔ አልገባኝም ያን እሺ እንደም ተከሰነዩ አከም ጅርቱ ነካ ከሰኒ አኩማ ፋሲገን ጀቴ ዶክተሮኒ ሀሪ ሳምባታ ዋንታይፍ ሞር ሀዳ ዱፋኒ ሴናኒ ውጤቲ ቦሩሲቲም ናኒ ገሩ ከሌሳፍ እንገዳ ከነሳን ጃኒ አካ ጮማቲ ግራሽ ኬሰስ ለጲሽስ አፈኔ ከንጅሩታ እና አማማቲ መዳነስ ብሻነስ ትንከኒን ጀራኒ ሁሉ ኮሲ ዱማን ጅርቲ ከነጂቹ ሜ ሰርጀሪ ጎቹፍ ታው ደንዳ ዋንታይፍ
doktorri kannaan jedhan kanuma dhugaa dubbachuuf inni ulfaata haalli isheen migiraatuun namuma bira jirutti xiqqoo nama hubata waan ta'eef akka achitti ilaalanii miti inni ulfaata rabbi dhugaa dubbachuuf taanaan nama bakka kana jirutti amma makka ulfaatu ana beeka kan amma kanamti halkan tokko turuun inni ulfaata akkatti nam tokko tuu midhaan bishaan nyaatiin jechuudha amma ishiin bishaanis midhaanis hin nyaanne bulukosii qofadha kan kennamuuf jiru እና akkasiin siniin jedha uummata kiyyaa ganneen nama tokko miti oromoo hundaaf tokko kaleessa akkuma nama hundaa bu'aa turte sinis immoo haadha nama baay'ee gargaartiitti sinis immoo haadha ganni akka gargaartanidha kan siniin jechaa jiru gargaarsa keessan barbaadde obboleettiin keessan hundumti keessan dhageessaniitu anillee hadhani viidiyoo gammiin hojjeteen arge viidiyoo gammii viidiyoo keetti agarsiisuu dandeessa baneeta. Obboleettiin keenya gammii akkuma agartanii fuula keessaa finnee jirran humna keenyaan alatti walitti waan ta'eef gara keessaa finnee ganneen baay'ee miidhamtee jirtini humna walitti miidhamtee jirtini obboleettiin keenya adaraa keessas dandaatii ilmaan oromoo waan qandanii adaraa sinjaa namni gaafa deemamaa uumadha amma na bukkee dhaabadhaa sinsa irraa fuuldura keessaa dhaabannee jira yaa jaramaa uumachaa jirraanii isaan kun baay'ee miidhamtee jirti humna keenya wal ta'e raam dandeenye gargaarren humna keenya wal ta'e kottaan bukkee dhaabadhaa gargaaraa sin jennaa obboleettiin keenya baay'ee miidhamtee jirtini sin jira Isuma dhugaa dubbachuudhaa fi ganniin baay'ee miidhamteetti. Mucaan manatti galteettiin baay'ee guddaamteettiin gargaarsi barbaachisaanii bukkee dhaabadhaa hundi keessan amantii otoo hin jedhin ganda otoo hin jedhin maal otoo hin jedhin. Raachii waa dubbachuudha xiqqoosii waa gaafatu. Okay, gammi komentii jalatti illee sii barreessee ture ijoolleen kaasanii irraallee viidiyoo kee argaa ture keessaallee sii bilbiluudha yeroo hin dhabe. Fakkeenyaa fi baay'ee miidhamteetti argaa irra viidiyoo sirriidha. Fakkeenyaaf maal akka gaafatamte maallaqa guddaa moo xiqqaa gaafatamte waan irra dhaabbatee namni fakkeenyaaf maaltu gaafatame kan jedhu adda baasuunis gaarii natti fakkaata. Akkasumas immoo dhukkuba ishee kanas kan irratti dhaabbataa ta'e tokko uummataaf ifa godhamee uummannitu irratti dubbachuufis afaan guundee dubbachuufis mana gaafatamte jennee dubbachuufis waan baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Waan kana irratti waan quba qabdan qabdu jechuu barbaadeetan ifama hundi goggore immoo. Sandura dursee wuxxeetiin ishii borubaa garuu sandura dursee mucayyootu waraqatan qabdu. Waraqanni ishii harkaa badee jira. Already qaraamaa keessa jirti amma jechuudha. Ishiin seera dhabeettidha jechuudha. Hospitaalli sun san keessaa kan jirtu inshuraansiin gaafatanii waraqata gaafachaa jiran. Paaspoortiin ishii jalaa badee jira. Ayidiin ishii hin hojjetu. Already wannoo keessa jirti, qaraamaa keessa jirti. Inni hojjetamuu fi qaba. Majammaariyaa paaspoortiin ishii dhufuufi qaba. Haaromsifamee jechuudha waan badeef. Inni 3,000 ቪዛ ደግሞ ነምንጅሲስ የሚቤታ አንገረክያ ኩመሰዴት ነምንጅሲስ የስራው ምናምን ይቅርና ማን በወረቀቷ ብቻ ከዛ በኋላ ነው ከን ዱበተ ቦሩ ዱበተን ኢቤሽን ታከተ ሲገለ jechuun naagaleera nu badheera garuu maaliifaniin kana kaasuu barbaade akkasii miidhamtee jirtu gammeen illee sirriitti mul'isa viidiyoo asii waraabee anillee gammeedhuma argee gammeedhuma viidiyoonni waraabee argee baay'ee rifadhee asii jalatti illee gaafachuu yaada. Maaliifin kana jedhee gara gargaarsaatti deemuuf xiqqoosii kana sirriitti adda baasuun qulqulleessuun baay'ee gaarii. Maaliif wantoota kana dura mudatan hedduutu jiran waan ta'eef kana gaafatamteetti namoonni yaada garaagaraa kaasaa waan jedhamuuf kana irratti yaada addaa kaasuu barbaade miti akkasiin na hubattanuuf jechuudha. Kana qabamteetti maallaqa amma kana gaafatamteetti amma fakkeenyaaf mucuma waraqaan jalaa gubattee waldisoo tokko ija ishee lamman didee 20,000 gaafatamtee nu qaqqabaadanii yaadchifnee turre. Kuni tarii birrii aganas gaafatamteetti
dhukkubni ishees dhibba tarii opirisoona ta'uu malti tarii isa jettan kana fakkeenyaaf dooktorri opirisoona ta'uu tarii dhiiftanii ragaatti fakkeenyaaf opirisoona taati dooktoroo isiniin jedhee ofii keessanii tilmaamaan osoo hin taane jechuudha. Ofii keessanii dooktorri waan isinitti hime jechuudha. Opirisoona taatee dooktorri jala muree isinitti hime opirisoona taatii jettani. Maallaqa amma kana gaafatame maallaqa amma kanaan opirisoona ta'uu barbaaddi. Yoo immoo tilmaamaan opirisoona taate jettani kunuu hammam nu deemsisa waan jedhu ilaaluun gaariidha. Natti fakkaataa jechuudha. Akka miidiyaa kanatti koo gaddeetti. Isinii galee amma fakkeenyaaf falmattuun kakaaftee tariidha kan isin kaafte opirisoona ta'uu malti tarii borii muwwitteetii waan jedhu kaafte. Tarii kun immoo opirisoona ta'uu dhiibtiidhas malaa jechuudha. Ammas immoo maallaqa kana guddaa gaafatamte moo xiqqaa gaafatamte ka jedhamus immoo keessatti ilaaluun gaariidha. Uummataa wanta akkanaa sirriitti fagochuun baay'ee barbaachisaadha waa'ee waan nama nuufanii. Kana jechuun immoo yaaduma keessan qabaanu akkasiin miidhamte argeera. Ija godhadhee ani illee irraa dubbachuuf namni biraallee irraa dubbachuuf fudhatee ol ka'uu fi isheen nama Oromoo hundaaf iyyaa turedha. Keessattuu ijoollee mana madaamii keessatti rakkataniif yeroo hedduu sagalee ta'aa turte namoota dhibamaniif jechuudha. Dhibeesii kana sirriitti immoo adda baasuun keessanii tarii keessaa balleessaa jechuu barbaadeetanii galatoomaa hundi goggore ammallee dhiifama. Tokkuma yaadni keessarriidha. Gammee kun maal goona seetan isin boru nama fuuldurattis bahuudhaaf maal akka jedhamte amma rakkisaa waan rakkisaa ta'aa dhufeef jechuudha. Waan rakkisaa ta'aa dhufeef maal akka jedhamte maal akka gaafatamte hunduma በማስረጃ ታመጡና አችሉዳ ኢሳ አገርሲስኒ ቦሩ ገልገለ መነፋሲካት ዮኪን ቦሩ ደርቢኔ ሀር አጉያን ሰንበተምቲ ቦሩ መሌ ኪበተ መነፋሲካት ጎቹ ደንደኛ ሶ ቦሩ ገነመ ማልጎቱ ገሚንፋ ማላከ ጀደምቴ ሀመማ ከጋፈተምቴ ከማስረጃ እንትኒ ላይክ ባቹ ማመና ሆስፒታል ሰነቲ yeroo tokko gaafataniini jala gaafataniin erga akkamanii erga waan ta'e godhanii fitanii dhumarratti gaafa bahuudha kaatu yookiin gaafa fayyite yookiin gaafa fufte dhumarratti gaafatuni. Amma kan barbaachise kan waraqata isheeti waraqata malee akkasitti akkamuu dandeessuni. Waraqata kan qabduun caayyooni karaa maayirreektini wanti shakshakki yeroo tokkotti hin jiruni. Kanan barraadhaa dhageenya hundi eenyayyuu. Okay, waraqatan qabdu taanaan yaala sana argachuu hin dandeessu utuu maallaqa qabaattis. Baasuu danda'u. Baasuu danda'u akkas ta'uu danda'a akkas Dhaan bahuu danda'a maali ijoollee inuma beekna waan Dubaay keessaa birriidhaan bahuu danda'a mucayyoo waraqaa hin qabdu edda waraqaa hin qabaanne immoo waan qabatamaa ta'een waraqaanan bahuu danda'u immoo birrii ta'uu danda'a birrii iddoo kanatti gaafachuu danda'a birrii gaafatamu sana immoo mucayyoon kun qabaachuu dhiisuu dandeessi kanaaf irratti hirmaachuu qaba namni. Aggaaruu እኔ ለወረቀቷ ከፍላለሁ ያለች አጋሩን አከስ ጀቻ ጅርቲ ከወረቃሺ አኒነን ከፈላፊ ጃርቲ አጋሩን ቆይ ልሳባት አጋሩ ማለት እህቴ ልጅ ለማታውቁ ቆይ ልሳባት አጋሩ በዚህ አጋጣሚ ሮን ለሮ ገርጋርስ በርባታ ሙከራን ገርጋርስ ኦቦሌሰ ከዩ አረኪ ፊሌ ሪባዬ ከዩ አጋሩ አስኪ ወይማ ኦሮምኛ ሰማለው ማውራት እንግዲህ ችግር አለ እየሰማዋችሁ ነው። የወረቀቷን እኔ ከፍላለሁ የሕክምናዋን ወረቀት ደግሞ ለሚችሉ ሰዎች ላኩና ሰርጀሪም ሊያስፈልጋት ይችላል። ስለዚህ ለሰርጀሪ ሳትቾክሉ ወረቀቱን ለኔም ላኪልኝ ለሌሎችም ኢትዮጵያ ላሉ ዶክተሮች ላኪና ቼክ አድርገን ሰርጀሪ ታደርጋለች። የወረቀቷን ግን እኔ ከፍላለሁ ላንቺ ልክልሻለሁ። ስንት ነው? 7,000 ድራም? አዎ 7,000 ምናምን 8,000 ድራም። እሺ 8,000 ድራም አንቺ ጋር አስገባለሁ። እሺ ሆዲ ገሚ ወረቀት ነው በትንሽ ብር ይሰራላት ሰው የለም ሞዴ አንድ አይነት ነው። እስከ 5,000 የሚሰራ ሰው የለም። ስፖንሰር ካገኘን እንፈልጋለን። ግን ትንሹ ራችሁ ኮትስ ኦኬ 8,000 ልክና ከተረፈም የሚያስፈልጋትን ታድርግበት። አኔ ከነን ሲንጀ ደገሜኩ ኑሬ ፋዱ ቢሲቲ የሮናች ጅሩ ቱሬ ኑሬ እንጅሩ ገሜኩ
Agaro kini konjo yani Agaro batan የምናመሰግነው እግዚአብሔር በምታገኙ ባይዜ ጋይስን ተሰን የመጋሩ ወቅቱ የሮ ገርጋር ሰጅ የሚገኙ በከኑት ገርጋር ሰጅ የሚገኙ እንደት ግፍቴ በመረከቱ ዋንደንዴ ነው ያዩት ማንደው ናገለቴ ፈጣ ነማከሲሌ ፎሎ ጎዳሉ ማቲሌ ነማከሲ ማለት ጎዳሉ Oga, obbolessa Mubarak o obbolessa keenya Mubarak namoota baay'ee gargaaran keessaa tokko አዎ እንደነ ሙባረክ እንዳንሸወድ እሱም ብቻ ወረቀት ብቻ አምጡ። Ay gamme amma rakkisaa waan ta'eef jechuudha. Namni amma shakkii akkasii waan qabuuf isin deematti dookumentii jiru hunda wajjin. Raachee. Askaa jirtu waan ta'eef sanii jirtan nama karaa keessa jiru waan hubetti bijiran. Aggaaruu shanta'u. Anaaf miti dargammee kun. Jechaadhaan uffata manni askaan beekuni naannoo beekuni nama karaa keessa nama waliin. Raachee gammee yeroo tokkicha waraqanni tokko wayii kan bahee jira.